Halooyyaa akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qabu kun akkuma amaleeffatame torbanitti yeroo kana kan isiniif darbu qophii milloo inni jalatti wantoota torbanii kan qabannee isiniif dhiyaannudha jechuun milloo torbanii jennee kan jalatti moggaafne taateewwan gurguddaa nama bashannansiisaa nama barsiisan kan qabannee isiniif dhiyaannudha. Dhimma aadaa, aartii, seenaa, weelluu wantoota kana fakkaatan kalaqa kan of keessatti qabatan qabannee isiniif dhiyaanna. Ani Geetoo Lamaayyoo Togeessa kaameraammoo Abtaamoo Barraataa Gaxumura. Bara haaraa dhufaa jiru kana ilaalchise yookaan bara haaraa dhufaa jiru kun ayyaanota gurguddoo of keessaa qaba keessattuu kan lakkoofsa gi'izii kan bara 2018tti seenaa jirra. Sun ayyaanota ciccimoo of keessaa qaba. Barri haaraa beellee irreechi jira. Itoo irreecha hin gahiin masqalli jira. Sirxabni goobee shinooyyee illee ni jira. Ani immoo har'a kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Tapha goobee fi shinooyyeeti. Akkaataa nuti isiniif dhiyeessa na waliin tura. Oromoon aadaa fi duudhaa ittiin bulee bulfatu sirna gadaa jalatti qabu keessaa taphni goobee fi shinooyyee birraan dhufaa jiraachuun wal qabatee taphatamu keessaa isa tokkodha. Taphni kun birraan dhufaa jiraachuu isaatiin gammachuu qaban qaamni shanirraa kaasee hanga masqalaatti marga qabachuun taphatamudha. Goobeen ijoollee umriin isaanii dargaggummaa keessa jiraniif hin fuuneen kan taphatamudha. Akkasumas shinooyyeen dubartoota umrii dargaggummaa keessa jiranii fi hin heerumneen kan taphatamudha. Haaluma kanaan namni gaa'ela godhate dubartiis ta'e dhiirri tapha goobee fi shinooyyee taphachuu fi aadaa fi duudhaan Oromoo kan hin eeyyamnedha. Kanaaf ijoolleen yookaan dargaggoonni tapha goobee fi shinooyyee taphatan uffata aadaa fayyadamuun sirna aadaan heeyyamuun sirbuun karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen ta'uu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi hawaasni bakka aadaa fi duudhaan cabetti akka sirratu gochuun karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen akka geggeeffamu gahee isaan irraa eegamu baachuu qabu. Kana kan jedhan immoo abbaa gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaati torban dabarsine kana keessa kan miidiyaaf ibsan. Kanaaf daawwattoota keenya yeroo goobee fi shinooyyee kana karaa duudhaa isaa eeggateen heeyyameen ta'uu akka qabudha. Torban dabarsine kana keessallee abbaatii gadaa fi haadholii siiqqee miidiyaaleef ibsa kennaniin akka jedhanitti karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen ta'uu akka qabu wantootuman amma isin biraan ga'e kanaan olitti isin biraan ga'aa ture isaanis kana dubbatan miidiyaa irratti. Kanaaf karaa duudhaa fi aadaa isaa eeggateen qaammee shanii eegalee haga gaafa masqalaatti itti fufa.
Waan jabduun torban dabarsine kana keessa dhaga'amtee jirti daawwattoota keenya. Isheenis maal jetti? Cororsaan galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmeessisuuf yaalii taasifamaa akka jiru dhaga'ameera. Yaalii kana immoo eenyutu taasisaa jira? Ammas akkuma silaan na waliin tura. Konsertiin guddichi Cororsaa Grand Concert mata duree Cororsaa tokko kitila tokkoon jechuun geggeeffamuuf. Konsertichi hagayya 17 bara 2017 sanbata xiqqaarra akka adeemsifamu qopheessituun sagantichaa kennaa saaqataa miidiyaa ibsa laatteetti. Sagantaan sun nyaata aadaa Oromoo beeksisuu irra darbee nyaatni aadaa Oromoo Cororsaa jedhamu aadaa fi seenaa isaa eeggatee galmee wantoonni dinqisiisoo Afrikaan Book of Records irratti galmeessuuf karoorfachuu ishii beeksisteetti. Sagantaa sana irratti manneen nyaataa aadaa Oromoo 3 Cororsaa dheerinni isaa meetira 10 fi isaa ol ta'e qabatanii akka waliin dorgoman kan ibsite kennaan manni nyaataa aadaa ulaagaa hundumaan injifatee badhaasa akka argatus ibsiteetti. Sagantaan sun akka eegamu kan taasisu Cororsaa hagas dheeratu qopheessanii bakka itti dhiyaatu biraan ga'uuf bu'aa bayii keessa darbanii dhufanii fi mudannoowwan ajaa'ibsiisoo isaanis hirmaattootaaf ni qoodu jechuun kennaan himteetti. Cororsaa guddichi daakuu xaafii dhadhaa itittuu fi mi'eessituuwwan hagam akka fixee fi ogeessota meeqa akka hojjetame guyyaa sana beekamaa jetteetti kennaan illee. Cororsaan baay'inaan Oromiyaa lixaa keessatti beekamu amma immoo Finfinnee keessatti nyaata aadaa filatamaa ta'e ta'aa dhufeera. Nyaanni sun Oromiyaa irra darbee sadarkaa biyyaatti akkasumas addunyaatti beeksisuuf sagantaan akkanaa gahee olaanaa qabaachuus himteetti kennaan. Dabalataan Cororsaan nyaata aadaa Oromoo namootni gurmuutiin nyaatan waan ta'eef tokkummaa fi jaalala uummataa dabaluu irrattis gahee qaba jechuun kennaan ibsitee jirti daawwattoota keenya. Egaa Cororsaan kun meetira 10 dheerata. Meetira 10 dheeratu sanatti immoo wantoota inni hedduminaan fixu daakuu irra caalaayyuu dhadhaanii barbaada, itittuullee hedduu barbaada jechuudha. Akkuma amma viidiyoo irraa ilaaltan kanatti yeroo darbe kennaan magaalaa keessa naanna'uun namoota dhandhamsiisaa turte. Cororsaa kana namoota dhandhamsiisaa turte. Egaa isa kaan immoo yeroon walitti nu fide yookaan immoo keessummaa godhannee waammanneeti kan wajjin haasofnu. Hagayya 17 bara 2017 sagantaa kanaan alas weellistoonni bebbeekamoon weelluu isaanii akka dhiyeessan kennaan dubbattee jirti daawwattoota keenya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No. Thank you. Aye, galatoma. Wadarka? Thank you. So that you can have it here. Okay, thank you. Bye. Wadarka? Oh, thank you. Intercontinental. Thank you. Tol. Galatoma. Kan itti aanutti ceena ammallee nu waliin turaa isayyuu hin deemina. Yaadas qeeqas yoo qabaattan karaalee fuula Facebook Oromiyaa News Network Finfinnee, YouTubein Oromiyaa News Network Finfinnee akkasumas TikTokin keenya Oromiyaa News Network Finfinnee, Telegram illee hin qabna Oromiyaa News Network Finfinnee achirraan nu ga'uu dandeessu. Qeeqaaf yaada nu jajjabeessu nu laadhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Walitti deebineerra daawwattoota. Shaampiyooniin mo'attoota kilaboota Oromiyaa baatutti dorgomamaa jira daawwattoota keenya. Shaampiyooniin mo'attoota kilaboota Oromiyaa 23ffaan magaalaa baatutti dorgomamuu eegalee jira. Shaampiyoonii kana irratti kilaboonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti ba'an 45 hirmaataa jiru. Kilaboonni kunneen ramaddii 9 qoodamuun hanga hagayya 26 bara 2017tti wal morkatu. Kilaboota kanneen keessaa 16 liigii tokkoffaa Oromiyaa bara 2018tti ol guddatu. Shaampiyooniin kun ispoortessitootaaf carraa dorgommii uumuurra darbee madda taphattoota ciccimooti jedhamee eegama. Kanaaf achi keessaa namoonni filatamuu danda'u jechuudha. Yeroo darbee urjii lixaa akkuma injifatee kilaboonni baay'een ji'oota dabarsine kana keessa baay'ee tapha bareedaan adeemsifamaa ture Oromiyaa keessatti. Kanaaf ammallee taphni kun itti fufee jiraachuudha baatutti. Kanaaf achi keessaa namoonni filataman jiraachuu danda'u. Ga'umsi isaanii ni ilaalama. Jabaadhaa isiniin jenna.
Ammas utuu gara biyya keessaan bahin dhimma dorgommii wal qabatuun walitti deebinee jira daawwattoota keenya. Dorgommii Diamond League Guddaaf Saggaayee injifachuudha kan torban dabarsine kana keessa dhaga'ame. Dorgommiin Diamond League bara 2025 magaalaa 12ffaa isaan biyya Poland magaalaa Seelsaayit dorgomameen atileet Guddaaf Saggaayee fiigicha meetira 1,500 injifattee jirti. Atileet Guddaaf dorgommicha rikardii Sileesiyaa daqiiqaa 3 fi sekondii 50 fi maayikiroo sekondii 62 galuun injifattee jirti. Dorgommicha marsaa hedduu kophaa ishee dursaa turte. Kanaan atileetiin Keeniyaa Beetris Chebeet lammaffaa baateetti. Atileetonni Itoophiyaa biroon dorgommicha irratti hirmaatan Fireewaayin Haayiluu 5ffaa fi Birqee Haayiloom 7ffaa ba'aniiru. Dorgommii gufachiisaa meetira 3,000 dubartootaan atileetiin Keeniyaa Feiz Keepong injifattee. Ammoo atileetiin Itoophiyaa Liiqinaaw Ambaaw lammaffaa, Alleshiyaan Baawuq ammoo sadaffaan xumuranii jiru daawwattoota keenya. Egaa Itoophiyaan irra caalaatti karaa atileetiksii kana karaa fiigichaa kana hedduu kan jabaattee jirtu. Lammata immoo akka yaada kootti guluffiidhaan illeetu farda gulufuudhaan otoo dorgomtee natti tola. Kanaafi waan kanallee itti yaadamuu qaba. Farda gulufuun kun waan kun itti dabalamee natti tola. Itti haa yaadamu jedha daawwattoota keenya. Ammallee egaa gara xumuraatti fiduuf deemna. Sagantaa lama caalaa hin qabnu, tokko lama caalaa hin qabnu kan itti aanutti caana. Maammar Saalaan taphataa cimaa jechuudhaan torban dabarsine kana keessa injifatee jira yookaan badhaafamee jira. Taphataa sarara fuulduraa kilaba Liverpool fi garee biyyaalessaa Masrii Muhammad Saalaan taphataa cimaa waldaa taphattoota professional Ingilaandi ta'uun badhaafameera torban dabarsine kana keessa. Dargaggeessi umurii 33 Muhammad Saalaan bara dorgommii darbe goolii 29 lakkoofsisuun 18 mijeessee kenne shaampiyoonummaa Liverpool keessatti shoora olaanaa taphateera. Bara darbe dorgommiilee hundarrattuu Aston Villaaf taphattoota 54 irratti goolii 14 kan lakkoofsise. Morgan Rogers ammoo taphaa guddataa cimaa jedhamuun badhaafamee jira. Gama dubartootaan taphattuun Arsenaaliif garee biyyaalessaa Speen Marwaana Kaldenteen taphattuu cimtuu jedhamuun badhaafamteetti. Filannoo garee cimaan ammoo Liverpool taphattoota 4, Arsenaal taphattoota 3 filachiisuun dursama qabataniiru. Garee biyyaalessaa Ingilaand yeroo dheeraaf kan leenjise Sir Gaares Swaargeetis fi leenjistuu garee dubartoota Chelsea kan turte Emma Hayes gahee guddina kubbaa miilaa keessatti taphataniin badhaafamtoota adda ta'aniiru daawwattoota keenya. Egaa akkuma jennee kan nu hafe kan xumuraati. Kan xumuraa kun immoo wanta ajaa'ibduudha daawwattoota keenya. Maanguddoon Chaayinaa AI yookaan kan namtolchee artificial intelligence'n bareeddee dubara bareeddu tokko argee jaallate haadha manaa isaatiin yookaan haadha warraa isaatiin akka waliikuuf gaafatee jira daawwattoota keenya. Namni Chaayinaa tokko moodela AI'n tolfamte irraa jaalalaan qabamee haadha warraa isaa gaaffii waliikuu dhiyeessuun torban dabarsine kana keessa ijoo miidiyaalee adda addaa ta'anii jiru. Namni ganna 75 Jiang jedhamu miidiyaa hawaasaa fayyadamaa osoo jiru moodela dubartii artificial intelligence'n uumamte tokko waliin wal argee intalli kun namtolchee ta'us akka nama dhugaatti Jiangitti mul'atte. Haasaa fi funyaan ishee akka isa hawwatu kan dubbate namichi kun yeroon akkuma deemu jaalalli inni isheef qabullee dabalaa deemuudha kan miidiyaalee adda addaa qabaa dabarsaa turanii. Kana kan hubatte haati warraa isaa kan yeroo baay'ee bilbila isaa irratti dabarsu komachuu fi falmaa turte. Ta'us namichi jaalalaan qabamuutti gaa'ila isaanii waggoota kurnaniif ture hiikuu akka barbaadu itti himee ture. Dhumarrattis ijoolleen Jiang waan abbaa isaanii soorama ba'ee mudate isaaniif ibsanii fi namni inni itti dubbataa jiru AI yookaan namtolchee kan kalaqame ta'uu himanii fi gara dhugaatti isa deebisuuf danda'anii jiru. Kanaaf akkuma suuraa irraa argitan namtolchee kanaan kan hojjetamte artificial intelligence kanaan kan hojjetamte kun hin bareeddi. Jaarsi immoo yookaan maanguddoon kun amma waan bilbila isaanii irratti ilaalaniif funyaan ishees waan sosocho'uuf jaallatanii haadha warraa isaanii waliin waliikuuf yeroo jedhanitti daa'imman isaanii dhuguma namoonni baay'een yeroo gara dullumaatti deeman wantoota tokko wal keessa wanta fuudhaniif kana ijoolleen immoo hubachiisaniiti abbaa keenya wanti kun hojii kan namtolcheeti kan elektirooniksiidha malee nama sirrii miti kanaaf haadha keenya dhiistee hin deeminii
nuunis nu dhiiste gaa'ela waggaa 10 oliif waliin turtanii hin diignii jedhanii gaafa itti himan dhumarratti ijoollee isaa amanuudhaan dhiisee jira daawwattoota keenya. Isinirraa of eeggadhaa si'ana wanti karaa namtolchee kana yookaan artificial intelligence kana ba'aa jiru wantoota ajaa'ibsiisoodha waan ta'eef wantoota nama rifaasisan illee hedduu waan qabuuf teekinooloojiin gara humna keenyaa olitti deemaa jira kan hojjetu garuu namuma akka keenyaati kan isheen taa'aa jirtu immoo humna keenyaan ol waan ta'eef irraa of eeggadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya torban immoo waan addaa qabannee isiniif dhiyaanna. Akkuma dhimma cororsaa haasofne yoo heeyyamamtuu taane kennaa qabannee isiniif dhiyaanna dhimma ayyaana goobee shinooyyee irratti illee haasofnee jirra akkuma aadaa fi duudhaa isaa eeggateen akka baatanii qaamni shanii hagaa masqalaatti sirbamu karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen gochuu akka qabdan illee kanuma gamanaan isiniif dhaamnee jirra kanarraa kanumaan goolamnee jirra torban nagaa keessa jiraadhaa hanga Geetoo Alamaayyootti nagaatti. Oh